Xiinsammuu isaaniitiin hin miidhamu. Qaama achi kireeffaman sana biratti rakkooleen garaagaraa reebichi arrabsoon gadi qaban geessisuu danda'a waan ta'eef. Dhiinni isaanii jigu, ruuyin isaanii darbu, daanii daa'imman gatu. Waan kana raawwatee argame irratti tarkaanfiin gama seeraatiin illee akka fudhatamu, gama aadaatiin illee akka fudhatamu. Qora itti dhaabee, bokkuu itti dhaabee, hookkaa itti dhaabee, sadii itti dhaabee, halangeef qoraan. Akka maatii itti horatan hin beekan, akka ijoollee itti guddisan hin beekan. Haga lubbuu isaanii dhabuutti, haga dhibamuutti gahuu danda'u jechuudha. Manneen barnootaa 56 qabnu keessatti seera aadaatu manneen. Aanaa kokkosaa jechuun aanaa yaa'aan bule, aanaa gosaan waliin dabarre bule, aanaa biyyee jiituu irra bule, aanaa rakkoo hin qabne. Mirga isaanii eegee guddisuu fi barsiisuu qabu. Kireessuun nama biraatiif dabarsanii mallaqaan kennanii. Hooggantuu dhimma dubartii daa'imman godina Arsii Lixaati. Guyyaa har'aa kana sagantaan asitti qabamee jiru godinaatti aanaa kokkosaatti barmaatilee miidhaa keessan irratti tumaa seera aadaa yookaan lallaba seeraa gaggeessuudhaaf jechuudha. Barmaatilee miidhaa keessan kun barmaatilee miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti geessan yoo ta'an isaanis akaakuu hedduutu jiru. Achi keessattuu asitti sirriitti xiyyeeffannee tumaa irra gaggeessine heeruma umrii malee butii kittaannaa shamarranii akkasumas immoo daddabarsaa yookaan kireessaa daa'immanii irratti keessattuu karaa addaatiin xiyyeeffatameeti hubannoo fi akkasuma immoo tumaa seera aadaa fi lallabni gaggeeffameera jechuudha guyyaa har'aa kana. Kun immoo baay'ee kan barbaachisuu fi keessattuu barmaatilee miidhaa geessan kun daa'imman umrii malee yoo heerumanii tokkoffaa xiinsammuu isaaniitiin miidhamuu danda'anii akkasuma immoo qaamaanis miidhamuu danda'anii hawaasa keessattis hamileen isaanii cabuu danda'a jechuudha. Daa'imman umrii isaaniitiin qixaa baratanii yoo hojii qabatanii jireenya isaanii jijjiiranii argan isaan immoo umrii malee heerumanii osoo bilchina hin qabaatin maatii akka horataniif saaxilamu jechuudha. Akkasumas immoo umrii malee akka daa'ima argatan godhu. Ofii isaaniitiifuu daa'ima ta'anii garuu daa'ima biraa guddisuun hamilee fi xiinsammuu fi akkasumas immoo fayyaa irrattis dhiibbaa olaanaa qaba waan ta'eef heerumni umrii malee akka hin jiraannee fi akka hin uumamneef abbootii gadaatii fi hawwata siinqeetiin tumaan seeraa akka darbu godhamee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo ammas taanaan shamarraniillee keessattuu dhiibbaa addaa dubartoota irratti kan geessuu fi keessaayyuu yeroo dahumsaa irratti fayyaa isaanii irratti dhiibbaa kan geessisuu fi dhiigni baay'een akka dhangala'u gochuudhaan hanga umriidhaan haga lubbuudhaan du'utti geessisuu danda'a waan ta'eef gaafa kanas rakkoo hawaasummaa, rakkoo xiinsammuu, rakkoo fayyaa hanga lubbuu dhabuutti waan isaan geessisuuf shamarran kittaanuun sirrii akka hin taane hubannoo kennuudhaan abbootii gadaa fi hawwata siinqeetiin tumaan seeraa akka gaggeeffamu taasifamee jira jechuudha. Inni biraa immoo keessattuu aanaa kanatti rakkoo kan ta'e daddabarsa daa'immanii yookaan daa'imman kireessuu jechaadha. Maallaqa xiqqoof jedhanii maatiin fi dallaalli walii galuudhaan daa'imman umrii isaanii xixiqqoo manneen barnootaa keessaa baasanii mana gara biraatti kireessu jechuudha. Gaafa daddabarsan daa'imman kunniin immoo umriin isaanii osoo hin geenye tokko mana barnootaa keessaa bahu. Seera aadaa akka aanaa keenyaatti gaggeessuudhaaf asitti argamna. Inni kun sababni isaa fi kaayyoon isaas maal jennee ilaalle tumaa seera aadaa kan akka heeraatti kan hojiirra oolu kan kabajamu kan murtii ta'u bu'uura murtii kan ta'u bakka qaamoleen garaagaraa argamanitti hooggansa sadarkaa godinaa abbootiin seeraa abbaa alangaa fi barataan barsiisaan abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaa qaamonni kutaa hawaasaa garaagaraa iddoo argamanitti sagantaan kun yeroo gaggeeffamu ergaan isaanii guddaan yookiin immoo kaayyoon isaanii guddaan barmaatilee miidhaa geessisan hambisuudhaaf jecha kaayyoon isaanii guddaan. Isa keessattuu barmaatilee miidhaa geessisan gosa hedduu jiru. Keessattuu daa'imman kireessuu wajjin akkasuma kittaannaa heeruma umrii malee fi miidhaa dubartoota isaan muraasa yoo ta'an kana keessaa akka aanaa kokkosaatti kan bal'atu keessattuu dhimma daa'imman kireessuu daa'imman mana barnootaatii baasanii daa'imman barsiisuu qaban maatiin ofi qabeedha. Xiinsammuu isaaniitiin hin miidhamu. Qaama achi kireeffaman sana biratti rakkooleen garaagaraa reebichi arrabsoon gadi qaban geessisuu danda'a waan ta'eef barnoota isaaniis dhabanii bilchina sammuu isaanii sila barnoota isaanii dhaban sanaan dabalatee fayyaa isaanii yeroo itti dhabanii rakkoo adda addaa isaan irra ga'ee haga lubbuu isaanii dhabuutti haga dhibamuutti gahuu danda'u jechuudha. Maqaan kiyya Qaamatoo Marii Bogel'aa jedhama. Guyyaa har'aa aanaa kokkosaa jechuun aanaa kokkosaa irratti
kan bahe barmaatilee miidhaa fidan hambisuu fi aanaan kokkosaa kan itti bahee har'a. Maallaqni argatamu caalaa rakkoo dhimma kanaan wal qabatee dhufu sana sirriitti ilaaluun akka isaan irra jiraatu. Rakkoon gudeeddii isaan irra qaqqabuu danda'a daa'imman kun mana namaa yoo seenan jechuudha. Namni biraa daa'ima isaa kunuunsuuf guddifachuuf daa'ima sana fudhata. Kan biroo immoo daa'ima ofii ilmoo ofii baasee gurgura. Kanaafuu waan waliif hin madaalle hunduu garuu ilma namaati waan ta'eef kan namoomaas garabboomaas akkasumas kan seeraas yakka guddaa ta'uu fi daa'imman irrattis akka sirna gadaatti illee daa'imman kunuunsuun aadaa keenyaaf safuu keenya ta'ee osoo jiru garuu daa'imman kireessuun akka daldala garbaa durii sanatti ilaalamaa yakka cimaadha akka seeraatti illee waan ta'eef yakka kana ta'uu beekanii dallaallee dhimma kana gaggeessus maatiin dhimma kana gaggeessus akka hafuuf karaa aadaatiin tuma seera aadaatiin akka isaan tumatan godhamee jira. Dabalataan immoo barnoonni seeraa mana murtii idileetii fi abbaa alangaatiin illee yakka ta'uu isaa sirriitti barnoonni kennamee jira jechuudha guyyaarraa kana. Walumaa galatti barmaatilee miidhaa geessan kana qofaa miti baay'eedha. Haa ta'u malee xiyyeeffannaa guddaatti kennamee irratti kan hojjetamuu qabu isa kanadha. Mirga isaanii eegee guddisuu fi barsiisuu qabu kireessuun nama biraatiif dabarsanii mallaqaan kennanii humna san gargaaramanii mallaqa xiqqaadhaaf jecha ijoollee karaa dabarsuun kun ni bal'ata akka aanaa kokkosaatti. Isa kana hambisuudhaaf yeroo garaagaraatti sagantaa garaagaraa irratti hubannoon hawaasaa kennamus ammas bal'inaan kan jiru waan ta'eef ammas irra deddeebinee abdii kutannaa malee hojii kan hojjennee ilaalcha uummataa jijjiiruudhaaf wanti hojjetamaa bal'aan jiraatus isa keessa inni kun isa murteessaadha. Tumaan seera aadaa kun isa murteessaadha. Haala qabatamaa aanaa kennaatiin namni aadaa abduudhaattis dhaga tokko hubannaa amantaa waan qabaatuuf tumaa seera aadaa kanaan murtii garaagaraa dabarsanii namni daa'ima isaa kireesse argame akka seera ittiin bulmaata naannawaa kanaatiin sirna gadaatiin murtii dabarfatanii hanga horii torbaatti akka dabalu murtii dabarsanii jiranii guyyaadha. Kun immoo waan kana hir'isuu keessatti daa'imman kireeffamu kana hir'isuu keessatti rakkoo kana salphisuu keessatti gahee guddaa qabaata jennee yaadna. Hubannoon isaas babal'ataa akkasumas tumaadhaan illee waltajjiilee garaagaraa keessatti hawaasaaf hubannoon kenname hubannoo qofa osoo hin taane kan waan kana raawwatee argame irratti tarkaanfiin gama seeraatiin illee akka fudhatamu gama aadaatiin illee akka fudhatamu. Karaa bifa hawwiitiin daa'imman umrii isaanii hin geenye yeroo callisanii wal faana deeman argina jechuudha. Inni kunis akkasuma rakkoo xiinsammuu, rakkoo hawaasummaa, rakkoo diinagdee, rakkoolee fayyaa garaagaraa keessa mana barnootaa keessa umriin isaanii osoo isaan hin geenye barachuu osoo qaban kunuunsa addaa argachuu osoo qaban daa'imman hawwiidhaan mana barnootaa keessaa yeroo bahan argina jechuudha. Garuu umriin isaanii heerumaaf hin geenye jechuudha. Inni kunis yakka ta'uu isaa beekame daa'imman manneen barnootaa keessa turanii barnoota gahaa akka argatanii fi jiruuf jireenya isaanii gara fuulduraa akkasumas immoo garee dhaloota boruu lammii gaarii ta'anii akka bahaniif naamusa gaarii akka horataniif barmaatilee miidhaa geessan kana manneen barnootaa keessaa kaase. Keessattuu hojiin kun kan hojjetamu qaama tokkoon qofaa miti, waajjira dhimma dubartiif daa'immanii qofaa miti. Manneen barnootaa keessatti xiyyeeffannaa addaatti kenname barsiisonni dhimma kanarratti gorsa cimaa kennuu qaban. Maatii wajjin, gamtaa maatii barattootaa wajjin, boordii manneen barnootaa wajjin dhimma kanarratti mari'atamuu qaba jechuudha. Harcaatii barataa wantoota fidan keessaa tokko barmaatilee miidhaa geessan sila ta'ee fi xiyyeeffannaa addaatti kennamee gorsaa fi karaa adda addaatiin barnoota garaagaraatiin hambisuu danda'uu qabu jechuu barsiisonnis. Kana qofaa miti ammas paarlaamaan daa'immanii manneen barnootaa keessa cimee daa'imman mirga isaaniitiif falmachuu akka danda'an dhimmoota mirga isaanii jeequu danda'an irratti immoo ofii isaaniitiin karaa aartiitiin karaa adda addaatiin barnoota akka walii kennuu danda'an gochuudhaan mirga daa'immaniitii fi kunuunsa daa'immanii sirriitti manneen barnootaa keessa cimsuun barbaachisaadha jechuudha. Aanaa kokkosaa jechuun aanaa yaa'aan bule, aanaa gosaan waliin dabarre bule, aanaa biyyee jituu irra bule, aanaa rakkoo hin qabne, aanaan kokkosaa aanaa shanee hin qabne, aanaa waamicha mootummaa callaan bulu yoo ta'u guyyaa har'aa ammoo aanaa kokkosaa barmaatilee miidhaa fidan irratti hambisuuf seerri inni tume nama hedduu waajjira hundaa affeeree abbaa langaa affeeree abbaa seeraa affeeree bulchaa aanaa affeeree afayaayii affeeree hunda abbootii gadaa hawwatii siinqee maanguddoo jaarsa qoraa hunda qixxeessee barmaatilee miidhaa fidan duubatti hambisuuf seera tumadha jechuuf seerri har'a tuman kaardhaa qofa utuu hin taane kakalee tumame waan seerri tume waan abbaan gadaa tume waan haati siinqee tumte waan aanaan tume kan jalaa ka'e maaliin adabama jedhanii itti lufanii ciicoon daadhiin
daraaraa jechuun daraaraa lafaa ga'u kana barmaatilee miidhaa fidan jechuun barattoota daa'immanii kana isaan amma daraaraadha. Daraaraa kanaaf maal tumna? Daraaraa kanaaf maaliin horanna? Daraaraa kana akkam qajeelcha kamiin miidhaa akka irra hin geenye horanna kan jedhu isa kana daraaraa aanan dhaabee daraaraa midhaanii dhaabee waabaa daadhii biifanii dhaabee maaliif akka kalee seerri Oromoo tumutti akka kalee seerri Abbaa Gadaa tumutti akka wanti daraaraa kana irra lufu wanti aanan kana irra lufu wanti daadhii kana irra lufu murtii isaa maalii ka jedhu kana irratti tumanii barmaatilee miidhaa fidan kana keessa tokko buttaa shamarranii lama gudeedduu sadii kittaanni afuri daa'imman baasanii gurguru hawwatii qanafaa miidhaa irra geessan miidhaa irra keessaa akka baatu kana irratti seera tumate seerri tume hoo maali hinnaa jenne daa'imman nama argamee shamarran gurguran hinnaa daa'imman hinnaa kiraa gurguran aanaa kana keessa kiraa gurguran murtii isaa maali ka jedhu gama biraatiin maatiidha. Keessaa'uu maatiin bu'uura ilma namaati. Maatiin immoo jiruuf jireenya nama tokkoo gara fuulduraa carraa isaa miidhagsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Daa'imni ofii argate kunuunsa gaarii fi mirga daa'immanii eeguudhaan guddisuu danda'uu qaba jechuudha. Akka heera biyyaattis akka safuu aadaatti illee sanuma jedha waan ta'eef akka sirna gadaattis tartiiba ittiin guddatu qaba namni. Umrii malee hojii humna isaatii ol hin hojjetu. Hamileen daa'ima sanii hin cabu. Garuu karaa adda addaatiin reebicha adda addaa mana keessatti yeroo gaggeeffamu hamileen daa'imni humaan beektu ka jedhu yaada isaanii akka ibsan gochuun maatii keessatti ni jiraata. Walqixallee shamaraaf dhiira mana barnoota erguu irrattis rakkoon ni jiraata. Kanaaf kan kana fakkaati umrii malee osoo hin geenye ofumaa heerumsiisuun ni jiraata. Maatiinis xiyyeeffannaa guddaa itti kennee daa'imman kunuunsuun akka sirra jiraatu ijoollee shamaraatis dhiibbaan addaa akka hin geenye eegumsaa fi kunuunsa gochuu fi akka qabaatu sirriitti gorsaa fi hubannoon cimaan karaa adda addaatiin qaamolee garaagaraatiin kennamuu qaba. Keessayyuu qaamolee haqaatiin. Qaamoleen haqaa hubannaa kennuu yakka ittisuu irratti yakki kun akka hin dhufne barmaatileen kun akka hin cabne irratti dhimma dubartiif daa'immanii wajjin ta'uun qaamoleen haqaa wal faana ta'anii barnoota kennuu qabu hubannoo cimaa kennuu danda'u isaan irra jiraata jechuudha. Dura yakki gaafa uumame osoo hin taane osoo dura yakkichi hin uumin uummata wajjin walii galuu danda'utu barbaachisaadha. Qora itti dhaabee bokkuu itti dhaabee hookaa itti dhaabee sadii itti dhaabee halangeef qoraan sadii dhaabattee qora san itti naannanii erga naannaniin booda murtii isaanii maal jennaadhaan yaan tokkoon isaanii nama ijoollee gurguree argamu yoo ijoollee kiraa gurguru loon torba murtii isaa jedhee qoraan walii galee nama kittaanes loon torba jedhe nama butes loon torba jedhe nama daa'immanii haadha manaa qanafaan tumee miidhaa addaa irra geessellee akkasuma seera itti tume seerri aanaa kana kalee jiru kaleessa abbaan gadaa sirna abbaa gadaatiin tumame hawwatii siiqeetiin tumame jaarsa biyyaatiin tumame sadiin tumame hunda asitti qixxeessee kormaa qixxeessee korma kana irratti naqatee kakatee itti falatee erga kanaa daraaraa kana irratti daraaraa duubaan ga'u kana daraaraan duubaan ga'u kuni barattoota daa'immanii amma daraaraa akka daraaraatitti qabanii guddisan kana daraaraa kenna jecha kaan aanan hennaa jenne aanan illee walii mi'aa akka daadhii akka aananii akka walitti mi'aan jechi ummanni jedheef jechi yaanni darbeef jechi bokkuun abbaan gadaa darbeef jechi qoraan darbeef akka wal qabatu akka keeyyata kana keessaa hin baane adabbiin isaanii kana fakkeessanii seera itti tumantanii karaa kanaan yoo darbes abbaa alangaa irratti abbaa seeraa irratti dhiyaatanii dhimma kana akka seeraan qulqullaa'ee waan gadaatiin darbu seera irratti tumanii baay'ee irratti tumanii naanna'anii jiran. Adam jedhama itti gaafatamtuu waajjira gurmaa'insa aanaa Kokkosaa guyyaadhaa kaayoon asitti argamneef tumannaa seera aadaa akka godina Arsii Lixaa aanaa Kokkosaa irratti sababbiin isaas miidhaa dubartoota daa'immanii irra gahu hambisuudhaaf keessattuu akka aanaa keenyaatitti gurgurtaan daa'immanii baay'ata. Yeroo ammaa hubannoo garaagaraatiin hir'isnee jirra jechaadha. Qaran baay'ata. Bara kanaaf hubannoon gahaan ganda irratti manneen barnootaa irratti osoo kennamu hidhatee jira waan ta'eef yoo danda'ame hambisuullee kunneen hambisuullee yoo barbaanne xiqqeessuudhaaf
haa ta'u malee aanaa keenya keessaa kanaan dura baay'ee waan gurguraa waan kittaannaa waan butaa waan dirqisiisanii gudeedaa jiraniif isa kanaaf har'arraa jammaree akka dhaabatu miidhaan isaanii akka dhaabbatu kana irratti aanaan Kokkosaa waliigalaan barattoota waamee hawwatii gadaa waamee hawwatii siinqee waamee abbootii gadaa waamee qeerroo waamee qarree waamee isaan irratti seera tumuudhaan seera kana akka boru fiixaan bahu itti eebbisee waaqa itti waamatee abbaan gadaa haati siinqee abbootiin qoraa abbootiin maanguddoonni waaqa itti waamatee wanna kana fiixaan akka nuu bahu wanni kun akka miidhaan lamuun deebine ijaarsi aanaa keenna akka hin diigamne biyyi teenna akka nagaa taatu waan kanaan ofirra kaa'ee ittiin naqatee ittiin kakatee seera ittiin dabarsee akka borullee qabatanii dhala duubaatiif illee dhimmi kun akka darbu aanaa kana guyyaa hadhaa godhamee taasifamee jira. Manneen barnootaa 56 qabnu keessatti seera aadaatu manneen daa'imman gurra ofiitiin dhaga'anii miidhaa akkanaati jira jedhaniiti akka hin kireeffamne ofuma isaaniitii dhaga'aniiti rakkoo jiraachuu isaa erga kireeffamanii maaltu akka irra ga'u daa'imman ofii barsiisaa isaan akka garbaatti ganamarraa aduurra oolanii horii tissuu tuuwwan ganamarraa hanga galgalaa ta'anii hanga halkanii hojjetanii ijoollee baratan san akka baratan uffata isaanii nyaata isaanii qopheessuun mana namaa keessatti dararamaa tumamaa odoo uffata hin bitamneef rakkoo nammaata akka ilmoo namaa sun ta'an akka horiititti namummaan irraa mirgi namummaa irraa mulqamee rakkoo keessa jiru san rakkoo kana hambisuudhaaf seerri aadaa kan tume heeruma umurii malee raachise yeroo baay'ee daa'imman oduu umuriin isaanii hin geenye heerumanii akka maatii itti horatan hin beekan akka ijoollee itti guddisan hin beekan deemanii waliin rakkannee miidhaa da'umsaa dadhabuu dhiinni isaanii jiguu ruuyin isaanii darbuu daanii daa'imman gatuu rakkoon adda addaa daa'imman ijoollee dhiiraatiin sobamu. Manneen murtii aadaa amma carraa gaarii sadarkaa gandaarratti manni murtii aadaa jalqabaa jira ol dabarfataa jira. Manneen murtii aadaa kunis dhimmoota barmaatilee miidhaa geessan irratti yakka ta'uu sirriitti beekanii warratti hojjechuu qaban jechuudha. Yeroo tokko bakka tokkotti numaa kan arginu yeroo garii jaarsummaatiin yakkoota yeroo itti xumuruuf yaadamtu jira jechuudha. Kun immoo yakkicha babal'isuu ta'a waan ta'eef eeruu kennuu ragaa kennuu akkas balaaleffachuu barnoota kennuu murtiiwwan akka har'aa kana murteessuudhaan murtii murtaa'e hojiirra oolchuudha. Amma mana murtii aadaa akka seera gadaatti sirni gadaa har'a guyyaa hadhaa tumeera waan tumeme kana immoo hojiirra oolchuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef manneen murtii aadaa abbootiin gadaa hawwatiin siinqees xiyyeeffannaa kennuu qaban jechuudha. Isa qofaa miti abbootiin amantii manneen amantii keessatti dhimmoota barmaatilee miidhaa geessan ta'an kanarratti sirriitti barnoota kennuudhaan manneen amantii hunda keessatti akka balaaleffatan gochuu keessattuu kireessa daa'immanii wajjin akka aanaa Kokkosaatti waan dhabne hin qabnu daa'imni tokkoyyuu aanaa keenya keessaa bahee hin kireeffamu haa baratu hadha jedhanii akka murteessan kana itti fufiinsaan namoota dallaalaa kana faddaala kana dallaalanis yookaan hojjetanis maatii warra daa'ima isaanii dabarsanii kennan kanas adabuu fi gorsuu ittisuun yoo rakkoon illee jiraate aadaa wal gargaarsa gaarii qabna waan ta'eef wal gargaarree daa'imman akka baratan taasisuu danda'utu nurra jiraate malee daa'imman daddabarsuuf naannessuun hin barbaachisu kan jedhuun qaamoleen kunniinis xiyyeeffannaa guddaatti kennanii hojjechuu qabanii qaama bulchiinsaas akkasuma immoo hooggansa siyaasaas dhimma naannoo kanaa irratti kennuudhaan kan bulchaa jirru kan hojjetaa jirru namaaf waan ta'eef waan namaaf hojjennu kana irratti immoo miira namoomaatiin keessattuu daa'imman irratti fi dubartoota irratti miidhaa geessan hambisuudhaaf qaamni hundi qindoomee hojjechuu danda'u irra jiraata. Miidiyaanis dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennee barnoota garaagaraa kennuu qaba waan jedhu qaba kanumaa filatu. Daa'imman teenya hubannoo kenninee fi abbootiin gadaa kanarratti daa'imman namni buute meeqaan akka adabamu umurii malee namni heerumsiise meeqaan akka adabamu dubartii namni miidhe meeqaan akka adabamu abbootiin gadaa keenya seera aadaa guyyaa hadhaa nuutumanii jiran jecha kanarra darbee namni rakkoo kanatti deeme namni kana uumee argame namni daa'imman gurguree argame namni ijoollee kittaanee argame namni shamarran umurii malee heerumsiisee argame abbootii gadaa kanaan itti deebinee wanni isin kaleetumattan bakkaa ka'eera maal godhuu qabna innee isaan saniin irra deebisnee rakkoo kana ilaalla jechaadha. Itti aansee akka aanaa keenyatti kanaan dura rakkoon nyaataa jira. Midhaan warqituuf baay'inaan ga'a midhaan gosa adda addaa roobni waan baay'atuuf hin ga'u. Gurgurtaan kun rakkoo midhaan baay'inaan aanaa kanatti hin oomishamne irraa ka'e naannoo kana Sidaamaan waldaangeessinaa naannoo Sidaamaatiin waldaangeessinaa waan ta'eef isaantu kanaan dura ijoollee gurgurataa hojiif bakka adda addaa deemaa muuxannoo achirraa fudhataniin malee
akka Oromootitti finna gurgurachuun aadaa Oromootitti daa'imman kireessuun rakkoodha waan ta'eef rakkoo guddaadha. Kanaaf jecha isa kana hambisuuf guyyaadha tumanne. Karaa saniin ergaan guddaa qabaata. Sagantaan addaa kun kan jiru qabna. Walumaa galatti hojiin hojjetamaa akkuma jirutti ammas bal'inaan kan jiru kan hir'isuudhaaf gahee guddaa qabaata. Sagantaan kun jennee amanna. Kanaaf walumaa galatti kun carraa tokko kan irraa hawaasni aanaa Kokkosaa irraa baratee rakkoo kana keessaa daa'imman isaa kireessuu keessaa bahee daa'imman isaa guddisee biyyaaf geessuu qaba kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Akkuma beekamu dhalli namaa seera waaqaatiin eega garaa haadhaa keessa taa'ee hanga dachiitti dhufee dachii bira darbee bakka ga'utti kabaja waaqaa qaba, kabaja namoomaa qaba, kabaja lafaa waaqaa qaba, safuu qaba, beekamaadha. Seerri idilaa'ee tumamuun duratti ummanni keenya saba adda addaas haa ta'u, saba Oromoos haa ta'u, aadaa ittiin bulu qaba. Aadaa keessa darbu qaba. Aadaa xiqqaan ittiin jiraatu qaba. Aadaa guddaan ittiin jiraatu qaba. Aadaa ittiin bahee galu qaba. Aadaan sun immoo sirna gadaa keessatti hammatama. Sirni gadaa sirna caalu, sirna guddaa xiqqaa, dubartii dhiira adabaan waa mara sirna qabsiisee lafa kaa'ee jechuudha.